Hojiileen misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman daawwatamaa jiru. Hooggantootni fi hojjettootni daandii qilleensa Itoophiyaa hojii misooma koriidarii fi qarqara lageenii magaalattii keessatti hojjetaman daawwataniiru. Kantiibaa Adaanech hojiileen misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman jiruu fi jireenya jiraattotaa ammayyeessuu irra darbuun Finfinnee wiirtuu turistootaa fi madda galii taasisaa jiru jedhan. Hojiilee turistoota hawwachuun galii argamsiisuu danda'antu magaalaa keessatti hojjetame. Hojiin qarqara lageen irratti hojjetameen bitaa fi mirgaan lageen irratti daandiin konkolaataa, lafa deemtotaa fi biskileettii hojjetamaniiru. Misoomaalee hojjetaman kana keessatti hambaaleen waggoota dheeraa lakkoofsan achumatti haaromsine malee akka ka'an hin taasifne. Hojii raawwachiisaa olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfinxaasoo hojiileen magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman kan nama ajaa'ibsiisan ta'uu himan. Baay'inoo በጣም ተደንቀናል. Waan argine hedduu nu ajaa'ibe nuti yeroo hedduu sababa hojiif biirootti dabarsina. Hojiin qarqara laggeenii akkanatti miidhagee hojjetamuu odeeffannoon malee argee hin beeku. Kuni waan dinqiidha. Finfinneetti laga jechuun balfa jechuudha. Amma garuu bishaan taliilatu yaa'aa jira. Magaalaan keenya Finfinneenis jijjiiramtee jirti. Daandii qilleensa Itoophiyaatti pirezidaantii itti aanan misooma humna namaa obbo Baqqalaa Odaa fi miseensi garichaa Aadde Yemessiraach Yohaannis lageen Finfinnee dur balfaan guutaman miidhaganii arguutti gammaduu himaniiru. Hojii kana beeksisuun turistootni gara biyyattii akka dhufan kan hojjetan ta'uu himan. Finfinneen akkuma beektan duri Xooftii, Najooftii sanaaf beekamti magaalaan kun. Amma garuu gubbaan Xooxxoodhaa kaasnee amma asitti dhufnu kanarratti bishaan qulqulluudha. Magariisaan garmalee bareeda. Daakiyyoota argine hundi keenya gammanne arguu qofa miti immoo nuti amma dhaqne akkuma beektan nuti amma jiruu adda addaa hojjenna turistoota adda addaa dhufa biyya kana manatti deebinee dhaqne namoota kana finnee dhufne akka biyya kana ilaalan turizimiidhaan biyya akka guddatu akka wal gargaaru biyya akka nagaa ta'e biyya akka gaarii akka ta'e biyya akka guddataa jiru akka misoomaa jiru kana sirriitti agarsiisuuf ዋዳ ገለር ቱሪስቶቻችን ብዙ ጊዜ አይቆዩም ነበር ቱሪስቶኒ የሮ ሄዱ አሲቲን ዳበርሰን ቱሬ ዮ ባየቴ ጉያ ቶኮ ፍንፍኔ ቱራኒ ገረብሮት ይደርቡ አመገሩ ፍንፍኔ ኬሳ ባኬዋን ዳወታማን ሄዱን ኢጃራማኒሩ ኩናሞ ደሜ ቱሪዝሚፍ ጸራጋሪ ፊዴራ ሆጂን ሆጀታሚ ከነማ ቦንሱላ hooggantootni fi hojjettootni daandii qilleensa Itoophiyaa kunneen pilaazawwan hojii misooma koriidarii fi qarqara lageenii daawwataniiru.